of ajjeesuun barbaada. Qormaanni waan na dhaaleef qeensa hanga rifeensaa du'ee sokkuun barbaadan addunyaa kana keessa. Erga ba'ee galuun koo gaddaan saggoo koo cabsee akka hin dubbannetti ilkeen raba koo dabsee ganamni ollaa kootiif kolfaan lafa bari'u koo garuu faallaa ta'ee dukkanaa'ee yoo dhi'u. Saggoon koo rakkina ishee gara dhabdee baachuu addunyaa kana keessa maaliif waan jiraachuu. Namoota baay'ee keessa waanjoo ulfaatu obsee hanqofti kan hin beeku madaa koo meeqa dhoksee silaa beekta waan nama si gargaarurra caalaa hin hojjettuu isiin jedhattuyyuu si abaaraa utuun fira qabaadhee warra doolaaraaf kalee waa xiqqoo na deeggaru bara xiqqaatuyyuu malee tarii akka barbaadeerra yeratus kan argattu rakkattullee qullaa buusteen salphattu koo garuu kanaa gadi rakkinni mana kooti nama naaf beekuun qabu xiqqaa kaaseen gamooti ganama kophaa bayeen galgala honaa ciisa arraba hormaa meeqa osoo naga'uun dhiisa ilkee koo kolfa malee garaan kiyya madaadha si achi anaaf garuu dachee jalan nagaadha jettanii wanta meeqan kan kutaa jirtan abdii mee suuta jedhaa jedhan dacheen galgala qabdi hiyyeessi homaan qabnes gorontoof qe'ee bira lachanuu guyyaa tokko qe'eedha sokkuuf jira malee habdii kutachaa namni milkaa'e hin jiru guyyaa isaatti hin qaqqaba of hin ajjeesin tiru nagaata.